Akkam fayyaa jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a akka waliin ilaallu galgala 3:6 waliin ilaallaa na hordofaa. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan maal jedhaa? Qarshiin 800 dhala dachaa waggaatti 6 waggaa 2f yoo baankii taa'e dhalli argamu hammam ta'a? Maaltu nuu kennameera amma? Haadhoon nuu kennameera. Reetiin nuu kennameera. Taayimiin nuu kennameera. Taan nuu kennameera jechuudha. Yeroon nuu kennameetii jira. Amma kan nuti barbaannu kuufama. Kuufama barbaanna jechuudha. Kuufama jechuun A walqixa P mallattoo ammattuu banneet tokko ida'uu raa paaworii taati. Paan keenya meeqaa? 800. Tokko ida'uu raan keenya meeqaa? 0.06. Ishii kana gara isa dhibban ta'a ture gara deesimaaliitti yeroo jijjiirru jechuudha. Taan keenya immoo meeqaa? 2dha jechuudha. Sana booda maal goonaa? Walqixa jennaa. 800 ishees keessaa yeroo walitti ilaalu tokko tuqaa 0.6 argannaa. Iskeerii jenna. Sana booda iskeeriin karaa meeqadhaa? 800 baay'isuun iskeeriin karaa meeqaa? 1.1 2 3 6 ta'a. Iskeeriin 1.06 meeqa ta'a? 1.1 2 3 6 ta'a jechuudha. Kan ammoo waliin baay'istu. Kan yeroo waliin baay'istan meeqa argattu? Walqixa 800f 98.88. Kanaafuu kuufamni meeqa ta'a? 800f 98.88 ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa. Reetiin maallaqni tokko ittiin kenname 10 dhibbantaadha. Reetiin kanas qarshiin 1,000 waggaa meeqaaf baankii yoo taa'e dachaan guddataa jedha. Amma egaa maal nuu kenneeti jira? Reetii nuu kennee jira. Reetiin nuu kennameera. Akkasuma immoo haadhoo nuu kenneera. Haadhoo nuu kenneera. Kuufamas nuu kenneera. Kuufama jechuun immoo asirraa kan dachaa guddatu jedha. Dachaa kan guddatu isheen kun jechuudha. Dachaa yeroo guddistan meeqadha? 2,000 ta'a jechuudha. 2 yeroo baay'istan dachaa ta'a waan ta'eef 2 yeroo baay'iftan immoo meeqa? 2,000. Kan nuu kennameeru maanni? Kuufamni nuu kennameera. Maal jedhaa? Waggaa meeqaaf baankii yoo taa'e dachaa guddataa. Maqaa dachaa kan guddatu waggaa meeqatti dhaasa jedhudha jechuudha. Dachaa yeroo guddistan immoo haadhoo kana meeqaa? 2,000dha. Kan nuti qabnu gaama reetii qabnaa. Haadhoo qabnaa. Reetii qabnaa. Haadhoo qabnaa. Dachaa kana jechuun kuufama qabna. Kuufaa jennu kuufama. Kuufamni 2,000. Akkamiin hojjennaa? Kuufama jenna egaa. Kuufama A jennoo. Kuufama walqixa P ida'uu P raa taati. Kan nuti barbaannu taa barbaannaa jechuudha asiiti. Kanaafuu P raa taa ida'uu P walqixa Aati. P raa taa walqixa A hir'isuu paata. Taa barbaanna waan ta'eef hiruu P raa hiruu
Paaraa jenna. Paaraadhaan badaa taan qubaatti hafa. Taashiin kun jechuudha walqixa maal ta'a? A hir'isuu paa irra raa arganneerra. Kanaafuu A qabnaa kuufama jechuudha. Paa qabnaa haadhoo jechuudha. Raas ni qabna. Kanaafuu maal goona amma? Taan jechuudha. Taan walqixa A hir'isuu paa irra paa raati. Ammee kana kuufamne jechuudha. 2,000 hir'isuu paa immoo meeqa? 1,000 irra meeqaatiin? 1,000 paa meeqa? 1,000 miti 1,000 baay'isuu raan keenya immoo meeqa ta'a? 0.1 ta'a. Maaliif 10 dhibbantaa gara deesimaalitti yeroo jijjiirtan 0.1 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni isa gubbaa meeqa ta'a? 1,000 ta'a. 1,000 irra meeqaati? Isa kana yeroo waliin baaftan meeqa argattu? 100 ta'a jechuudha. 100 asii 0,2 balleessitu maal ta'a? 10 irra 1 jechuun immoo meeqadha? Walqixa 10. Kanaafuu taan keenya meeqadha? Taan 10dha jechuudha. Ammamitti fudhata? Waggaa 10tti fudhata jechuudha dachaa ta'uudhaaf qarshiin kumni tokko kun. Gaaffii sadaffaan lateeraan qarshii 1,000 baankii siinqeetti erga qusatee booda qarshii biraa homaa hin galchine yookiin hin baasne. Yoo baankichi waggaatti reetii 6% haadhoo fi dhalaa saniin dura argame kan kaffalu yoo ta'e kuufamni dhuma waggaa lammaffaatti meeqa ta'a? Asirratti maal qabnaa? Haadhoo qabnaa. Reetii ni qabnaa. Maal kan nuti barbaannu jechuudha? Kuufama kan nuti barbaannu. Akkasumallee taayimis ni qabna. Taayimiin 2dha. Kan nuti barbaannu kuufamadha jechuudha. Kuufama akkamiin barbaannaa? Aan walqixa paa mallattoo hammattuu bantanii tokko ida'uu reetii paawarii taati. Paawarii taa jenna. Magaa walqixannaa haadhoon keenya meeqadha? Paan jechuudha. 1,000 mallattoo hammattuu bantanii tokko ida'uu reetiin meeqadha? 0 ishiin kun jechuudha. 0.06 taati. Taanoo meeqadha? 2 walqixa jennaa. Sana booda 1,000 ishees keessaa yeroo walitti daatan 1.06 taati. Iskeerii jettu paawarii 2 jettu 1,000 iskeeriin kanaa meeqadha? 1.1236 ta'a. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa ta'a? Kuufamni meeqa argattu? Yeroo waliin baay'iftan 1,123.6 argattu jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Hagam hojjenne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee bakka isin hin galle viidiyoo kabiroo isiniif dalaga jechuudha. Viidiyoo itti aanuun ashuuraa galii, taaksii irra deddeebii, TOT, taaksii dabalata qabeenyaa, vaatii kan jiru waliin ilaallaa.
Haga sanatti nagaan naa tura.